adoolessa 21/2026 odeessibuu neetworkii yeroo kana simbiraan geenya. Daddabarsa nama seeraan alaatiin namoota shakkamanidhu poolisiin federaalaa beeksise. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa imala seeraan alaa fi daddabarsa namoota Jibuutii fi Yemeniin gara Saawud Arabiyaatti geessan akkasumas miidhamtootarraa qarshii kitila tokko ol fudhatan to'annoo jala oolchuu beeksise. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa ibsa qibxata har'a adoolessa 21/2026 baasiin akka beeksisetti gartuun namoota daddabarsan sun nama Muhammad Xaahir Adam yookaan Waardaa jedhamuun hoogganamu. Poolisiin suuraa shakkamaa sanaa dabalatee suura namoota to'annoo jala oolan 17 ifa godheera. Namoonni sun to'annoo jala kan oolan ministeera haqaa, tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessaa akkasumas qaamolee kaan waliin qorannoo fi hordoffii taasifameenii jedhe. Ibsi poolisii federaalaa namoonni sun eessaa fi yoom akka to'annoo jala oolan hin ibsine. Qabxiiwwan gurguddoo qorannoo poolisiitiin bira gahaman keessaa yakkamtoonni sunneen namoonni Saawud Arabiyaa keessatti jireenya fooyya'aa akka argatan abdiidhaan sossobuun namoota biyya keessaa walitti qabuun daddabarsaa turan. Namoonni daangaa erga ce'anii booda Yemen keessatti mooraa qophaa'etti sakatta'amuun yakkisuu kanneessaan irratti raawwatamee ture. Maatii isaaniitti bilbilsiisuun maallaqa guddaa gaafachuu kanneen kaffaluu hin dandeenye irratti reebichaa fi dararaa raawwachuun viidiyoon waraabamee maatiitti ergamee dhiibbaa xiinsammuu uumaa ture. Bu'aa qorannoo fi miidhaa ga'e irratti maallaqa kitila biliyoona 1 ol seeraan ala walitti qabaniiru. Namoota 40,000 ol seeraan ala daddabarsaniiru. Namoota 60,000 ol ammoo lubbuun isaanii akka darbu godhaniiru. Dubartoonni baay'eenis gudeedamaniiru. Yakkamtoonni sunneen maallaqa sanaan qabeenyaa dhaabbataas ta'e socho'uu biyya keessaa fi alatti horatanii kan turan yoo ta'u, manni konkolaataanii fi maallaqni baankii isaanii akka dhorkamu taasifameera. Dhaddacha irratti ragaan viidiyoodhaan Saawud Arabiyaa fi Itoophiyaa irraa dhiyaateera. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa qorannoo yakka daldala namoota daddabarsa maallaqaa seeraan alaa fi hawaalaa seeraan alaa xumuruun galmee qorannoo ministeera haqaatiif ergeera. Hoogganaan qajeelcha miidiyaa fi Kominikeeshinii poolisii federaalaa Jeelaan Abdii shakkamtoonni kan to'ataman ooppireeshinii guyyoota 15 darban taasifameenii jedhaniiru. Hidhattoonni Huutii Saawud Arabiyaatti karra galaanaa cufuu labsan. Hidhattoonni Huutii Yemen ibsa baasaniin karra galaanaa Saawud Arabiyaatti cufuu labsanii tarkaanfiin sunis ammumarraa hojiirra oolaa jedhan. Huutiin ibsa isaanii keessatti marsuun sun qaama imaammata haaloo bahuu hojiirra oolaa jiru akka ta'e beeksisan. Dubbii himaan milishoota Huutii Yemen Yahyaa Saharii Saawud Arabiyaan walitti bu'iinsa akka hin ammeessine akeekkachiisaniiru. Huutiin tarkaanfii kamiifuu qophii ta'uu isaanii hubachiisaniiru. Walitti bu'iinsi garee lamaan gidduu jiru kan jabaate Saawud Arabiyaan xiyyaarri Iraan buufata xiyyaaraa idil-addunyaa sanaa akka hin qubanne dhorkiteetti erga jedhamee boodaadha. Xiyyaarri daandii qilleensaa Mahaa Air kan Iraan buufata xiyyaaraa idil-addunyaa sanaa akka hin qubanne Saawud Arabiyaan erga dhawwitee jedhamee booda muddamni daran hammaateera. Adoolessa 4 xiyyaarri Mahaa Air Teheraan irraa gara Sanaa irraa kan kaate ta'us sa'aatii muraasa booda gara Iraanitti ofirra deebiteetti. Balaliin sun waggoota 11 keessatti balalii kallattii Teheraanii fi Samaa jidduutti taasifame kan jalqabaati. Balaliin sun kan taasifame abbaa taayitaa aviyeeshinii Yemenii fi Mahaa Air gidduutti waliigaltee geejjiba qilleensaa mallatteeffamuu isaa erga ibsame sa'aatii muraasa booda. Xiyyaarri lammaffaan torbee darbe Teheraanii ka'uun buufata xiyyaaraa Hodi'eedaa qubatte. Kunis buufatni xiyyaaraa Sanaa xiyyaarri gara Teheraan osoo hin deebiin boombiidhaan barbadoofnaani. Mootummaan Yemen kan Adan jiruu fi Saawud Arabiyaa deeggaramu daandii qilleensaa Mahaa Air daangaa qilleensa Sanaa sarbaa jira jechuun himaatte. Iraaniin kan deeggaraman Huutiin immoo haleellaan qilleensaa Sanaa irratti raawwatame seera maleessaa jedhan. Huutiiwwan lixa Yemen magaalaa Sanaa buufata Hodi'eedaa fi irra caalaan handaara galaana diimaa to'annoo isaanii jala akka jiru himaatu. Mootummaan Saawudiin deeggaramu magaalaa Adaanii fi kibba biyyattii to'ata. Waraana waggoota booda Huutii fi mootummaan Yemen Saawudiin deeggaramu dhukaasa dhaabuuf waliigalanii turan. Huutiin garuu waliigaltichi haleellaa buufata xiyyaaraa Sanaa booda cabee jeette. USA bakka niwukilaraa Iraan rukutte. Teheraanis cimsitee balaaleffatte. Dhaabbanni annisaa atoomik Iraan waraanni Ameerikaa warshaa niwukilaraa Daarkoviin kan kibba dhiyaa bulchiinsa Khuzestaan keessatti ijaaramaa jiru irratti haleellaa qilleensaa raawwachuu beeksise. Dhaabbatichi ibsa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti maxxanseen haleellaa sana cimsee balaaleffatee seera addunyaa ifatti cabseeraa jedhe. Haleellaa ajaja bulchiinsa Doonaald Tiraampiin godhame sun waldhabdee waraanaa biyyoota lamaan gidduutti daranuu walxaxaa ta'ee hammeessee jira. Ameerikaan haleellaa kana kan raawwatte haleellaa buufata waraanaa Joordaan irratti raawwatameen loltoota Ameerikaa ajjeefamanii fi dandeettii waraana Iraan laaffisuuf jecha akka
ta'e ajajaan giddugaleessa Ameerikaa Seentikoom beekseera. Dhimma sanarratti ibsa kan kenne ejensiin annisaa atoomikaa idil addunyaa AIEA warshaan niwukilaraa Daarkooviin bakka haliillaan sun itti raawwatame ammallee sadarkaa ijaarsa duraa irra akka jiruu fi meeshaa raadiyoo aktiivii yookaan niwukilaraa tokkollee akka hin qabne mirkaneessee sababa haleellaa sanaan balaan raadiyeeshinii akka hin jirre ibse. Ejensichi waldhabdeen naannicha keessatti sadarkaa olaanaa waan ga'eef gamalachuu naannoo dhaabbilee niwukilaraa tarkaanfii waraanaa kamiyyuu irraa akka of qusatan waamicha dhiyeesseera.